السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا فجارتمتون حردفتون برسا رماب. الحمد لله أنا قهوة نجين في فنجار الله كبجارا بكجرتن مرسنا جو. إجادا واتوتن كيا برمسرا خنا كيسة ونين اسم برسيسو. حالا لاكوسا بالبلا كيسني هريوتن كيسني يوكي ماتي وان كيسني جولا. مقا اتين اسم سجلن بيكو اسدن ديسن يوكي برو اسدن ديسن اسم برسيس. أكاسوما لاكوسا بالبلي هارون يروس نت بالبلا مه. bilbilli sun kaneenyu akka tahe maqaa abbaa bilbila sanitti bilbilaa jiru sanii jechuudha lakkoofsi haaraan lakkoofsi jadiinni tokko jechuudha yeroo sun bilbilame haala itti beekuu dandeessanan isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyyaa aappiin kun aappii haalaan bareedaa ta'e haalaan nama gammachiisu jechuudha. Tokkoffaa akkuma isiniin jedhee namootan bilbila keessan yookiin lakkoofsi bilbila keessanii sajjalatan eenyu jedhanii mobaayila isaanii irratti akka isin moggaasan beekuu dandeessanii akkasuma akkuma isiniin jedhee lakkoofsi haaraan tokko yeroo sun bilbilame salphumatti cinqii tokko malee jechuudha. bilbili sun kadheenyu akka tahe beekuu isa dandeessan jechuudha. Kanaafuu appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee tokko barbaachisaa ta'edha akkasuma bareedaa kan ta'edha jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa gama rusaatiin darbuun duratti warreen YouTube chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jecha YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinaadha. Yeroo subscribe gootan barumsi nu asirratti dabarsinu yeroodhaan nama dura akka isin qaqqabu mallattoo notifiikeeshinii san kilikii turuudhaan ol ka jettu irratti tuqachuu hin dagatinaa jechuudha isin galee. Akkasuma barumsaan garraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenuudhaan barumsa adda addaadhaa waan isin dhibee irraa barachuu dandeessan jechuudha. Barumsi keenya osoo nutti viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha. Akkasuma gaafii gargaraadhaa qabaattan komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamnumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti afaan turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa egaa appilikeeshinicha argachuudhaaf pilaastoorii keessan ni galtanii. Egaa yeroo pilaastoorii keessan keessa galtan jechuudha geet koontaakt jettanii barreessanii kanatti isinii baay'ee jechuudha isinii galee. Egaa akkuma isin jedhe appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee tokko jaalatamaa ta'edha jechuudha. Hanga ammatti nama miliyoona 50 olituun daawuloodii godhatee jechuudha isinii galee. Kanaafuu aappichi kun isa kana jechuudha. Aslan ani liinkii isaadhaa komentii awwalaa jalaan isinii kaan rakkoon qabu jechuudha. Achi irratti liinkii sana irratti yeroo kilik gootan xawwaalee pilaastoorii keessa gashaa inni buufattanii jechuudha. Egaa yeroo buufattanii raawwatan jechuudha open irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan isinii fida. Yeroo haala kanaan isinii fide agree and continue ka jedhu kilik gootanii ammallee start now ka jedhu kana kilik gootanii ammallee continue ka jedhu kana kilik gootanii ammallee allow kilik gootanii ammallee allow kilik gootanii eeyyama kennitanii fi ammallee allow kilik gootanii jechuudha. Egaa amma haala kanaa fuula kana isinii bana. Yoo barbaadan feesbuukiidhaan seenuu dandeessanii yoo feetan ammoo googilii akkaawuntii googilii keessaniitti seenuu dandeessu jechuudha isinii galee. Egaa amma googilii irraa naa seenuti. Googilii kanarratti kilik gootan isinillee. Egaa achi booda haala kanaan akkaawuntii mobaayila keessan irraa qabdan hunda isinii fide jechuudha isinii galee. Tokko qabdanii lama qabdanii jechuudha akkaawuntii mobaayila keessan irraa isinii fida akkaawuntii googilii keessanii jechuudha. Achi booda akkaawuntii keessan irratti kilik gootanii egaa achi booda haala kanaan isinii barbaada jechuudha. Yeroo haala kanaan fuula kana isinii fide yeroo haala kanaan fuula kana isinii fide jechuudha. Yoo feetan waatsaapbii lakkoofsa waatsaapbii keessan banattaniin juun gootanii loogiin gootanii seenuu dandeessu jechuudha. Yoo feetan ammoo lakkoofsa telegiraama keessaniitiin telegiraama ittiin banattanii seenuu dandeessanii yoo feetan ammoo lakkoofsa biraadhaa qabaatan jechuudha. Asirratti verify number ka jedhu kanarratti kilik gootanii lakkoofsa keessan itti guutuu dandeessu jechuudha isinii galee haala kanaan jechuudha. Lakkoofsa bilbila keessanii itti ni guutanii egaa nama kenna ofii itti haa guutuuti. Egaa achi booda duwwaa tana yoo isin balleessanii rakkoon qabu yoo itti dhiiftanii rakkoon qabu amma continue kilik gootan jechuudha isinii galee. Egaa achi booda haala kanaan barbaadee koodii isinii erga jechuudha. Bilbila keessan irratti koodii isinii erga. Hanga koodii sun isinii dhuftu hanga sekondii 50 daqiiqaa takka irraa sekondii kana gadi lakkaa'uu ni eeggatan jechuudha. Amma saalaan bilbila keessan irratti isinii dhuftu. Egaa amma naa dhuftee jirti kan amma naqee jira jechuudha isinii galee. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Barbaadu jira. Egaa amma kun akkuma asirratti argitan nu banee jira jechuudha. Yoo feetan maallaqaan illee ishtiraak godhuu dandeessan jechuudha. Amma maallaqaa hin barbaanne jechuudha. Yeroo waan kana isinii fide jechuudha. X matarraa sana kilik gootanii
egaa daawwattootan kiyyaa yeroo haala kanaan isiniif baname jechuudha amma wanti gochuu qabdan jechuudha lakkoofsa bilbila keessanii jechuudha matarratti bakka search by number yookaan irratti kilik gootaniiti as gaditti immoo ni jira jechuudha lakkoofsa keessan lakkoofsa bilbila keessanii san jechuudha 5 irraa kaaftanii yookiin bantuu biyyirtan irraa kaaftanii itti guutu jechuudha fakkeenyaaf amma kiyyaa namootan bilbila keessa jalatan eenyu jedhanii akka nama uggaasan maqaa akkamiin akka mobaayila sana irratti seef na godhatan ilaaluudhaaf lakkoofsa kiyyaan itti guutaa nafaana tura. egaa kun akkuma argitan jechuudha matarratti lakkoofsa bilbila kiyyaa itti guutatan jira as gaditti immoo search ka jettu ni jirti searchii kana kilik gootanii jechuudha. egaa amma kun asirratti kun akkuma argitan jechuudha bakka more tags yoo jechuudha nama 21 kan sajjale mee namootan 21 kana keessa eenyu jedhanii akka nama uggaasan maqaa akkamiin akka mobaayila isaa irratti na sajjalatan walumaa ilaallaa irratti kilik gootanii. egaa kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha sultaan barsiisaa oromaa barsiisaa abbi sultee madriyesh ammallee arabiffaan sajjalamaadha ammallee barsiisaa oromoo suud arabiyaa ammallee akkuma argitan jechuudha barsiisaa mangist mangee jaafar waan ajaa'ibaa tokko agartan jechuudha namootan bilbila keessan sajjalatan maqaa akkamiin akkas moggaasan baay'ee tokko isin ajaa'iba jechuudha haala kanaan hunda baruu dandeessan jechuudha kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha sultaan jaafar ammallee asirratti tiichar maqaa adda addaatiin namni lakkoofsa bilbila kiyyaa kana sajjalatanii jiran jechuudha haala kanaan salphumatti namootan bilbila keessan sajjalatan jechuudha maatiiwwan keessan hiriyootan keessan jechuudha haala kanaan maqaa akkamiin akka bilbila isaanii irratti isin sajjalatanii jiran beekuu dandeessanii jechuudha isin galee. egaa haaluma kanaan jechuudha lakkoofsa barbaadan itti guutanii ilaalu cheekii godhuu dandeessan jechuudha isin galee. haaluma kanaan jechuudha duwwaa irraa dhiiftanii jechuudha 5 irraa kaaftanii itti guutanii bilbila abbaa feetanii haala kanaan ilaaluu dandeessan jechuudha isin galee. akkasumas akkuma asirratti isiniin jedhe jechuudha yeroo bilbilli haaroon tokko bilbilli isin abbaa isaadhaa hin beekne tokko bilbilli isin mobaayila keessan irratti hin sajjalatin tokko isinif bilbilame jechuudha akkuma isinif bilbilame maqaa abbaa isinitti bilbileessanii waliin bilbilame jechuudha akkuma nama maqaadhaan mobaayila ofirratti sajjalatee qabu jechuudha maqaa abbaa bilbilaa sanii waliin sijjilii maqaa abbaa bilbilaa sanii wajjin bilbilamee dhufa jechuudha isin galee salphumatti eenyu akka isinitti bilbiluu jiru odumaa hin kaasin beekuu dandeessu jechuudha isin galee. egaa daawwattootan kiyyaa isinii gala jeetan yaada akkasuma akka isinitti tolee abdiin qabaa yoo isiniif hin galin jechuudha koomentii jalatti nu barreessadha. egaa barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa birootiin haga walitti deebinutti chaanaala keenyaaf haaroo yoo taatan sabskiraayib godhachuu hin dagatinaa. barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwataa waan hordoftaniif galatooma.